Media Network. Subscribe, share, like nu godhaa galatooma. Yerra dheessuudhaaf jechuudha. Takka mootummaan uummata Oromoo gane milkaa'ee hin beeku. Ufuma isaatii onneen isaa raafamee dheessuudhaaf biyya inni itti baqachuu hedu oduun nu bira geettee jirti. Kanaaf sheer gootanii nama 9,000 10,000 achii gaditti hin dubbadhu. Nama 10,000 takka naa dhiyeessa. Nama 10,000 yoo guute gara inni itti dheessu hedu mallaqa inni amma uummata irraa sassaabaa jiru. Kana fa'aa isinitti himna. Waan biraa ammoo waan har'a dalagamaa jiru guyyaa har'aa kana keessatti obbo Daawud Ibsaa irratti maaltu deemaa jira? Uummata Oromoo biyya keessa jiran irratti maaltu deemaa jira? Oromiyaa keessa kutaalee garaagaraa keessatti dhiibbaa akkamiitu jira waan jedhurraa isinii dubbachuu fi daddaftanii sheer gootanii nama 9,000 fiddanii 9,000 yoo isin fiddan yaada babbareedaa isinitti himna jechuudha. Abiyyiin Ahmad sababa tokko malee miti beektanii kan inni kana dalagaa jiru. Waan baay'ee bareeda isinii qabadhee dhufe akkasii kanaaf nama 9,000 takkaa fidaati waan qabadhee isinii dhufe isinitti hime waan silaa isinitti haasa'uu barbaadu isinitti haasa'ee isin biraa deemaa jechuudha. Abiyyoot biyyarraa baqachuudhaaf haala mijeessee jira. Biyya inni itti baqachuu hedullee oduun miliixee nu bira baatee jirti. Oduun miliixee nu biraan baatee jirti. Warri isa jala fiigu warri akka Taayyee, warri akka Leencoo Baatii, warri akka Shimallis Abdiisaa gara jarri seenuu hedammoojii Abiyyiin haala mijeessee jira dheessuudhaaf. Garri dheessuu hedu nu bira ga'ee jira. Achittis nu jalaa ba'uu hin danda'u. Bakka marattuu wal bira jirra. Jimmaa geeraa daaraa si godha jalaa dhaba si godha geersi haa godhu geerrii wayiidha gaararraa. Geeraa jetti ger jedheeti jimmaa ta'e morguma rabbiititti jimsi haa godhu rabbi. Maqaa jimmaa nyaattan isi dhugaa rabbiititti jimmaa geeraa jedha jala deemeetiniin waan hin taane dalaga. Nama 9,000 jennee harisi naga ammaatitti nama 400 fiddanii 9,000 barbaanna nuti. Osoo nama 200-300 irraa haasa'uu barbaanne algoonee qalladaa hirtanis. 9,000 isiniin jedhee jiran nama 9,000 barbaadaan isin nama leefuu nama 300 fiddan 300 irratti dubbadhaan. Nama 200-300 irratti haasa'uu osoo barbaade maal godhaa peejii kanaan dhufa. Qalladdi jirre. Cal jettanii ta'anii nama lalina. Bakka Abiyyiin itti dheessuu hedu isinii himuu dhufeyan. Mallaqa uummata Oromoo hiyyoomsee uummata Oromoo qullatti baasee dheessuudhaaf qophaayaa jira. Gara inni dheessuu hedu isinitti himuu dhufeyan. Kanaafi sheer godhaa nama 9,000 naa fida 9,000. Dafa isin eeguu jirra bar. 9,000 gadi ittiin dubbadhu. Mafteenu mirga kiyya moo akkam akka fedhe waan jabaa isinitti himuu yoo dhufan nama 3,000 4,000 irratti hin dubbadhu dhugaa 9,000 naa dhiyeessa bakka 9,000 har'a na daawwatee qonjitti qochsi haa godhu kadhattuun si qomce safaariidhaatuyyuu isin caala kadhannaa Oromiyaa keessa deemtanii birrii kenna birrii as kenna qomceedhaan isin malee eenyu namni kadhatti jiru kadhattuu naan jetti daggala haadha keetii isin miti qaama uummata Oromoo afaan qabaa jiru isin miti akkaawuntii uummata Oromoo guraa jiru leebochi hattoota bakka Abiyyiin keessan itti dheessuu hedu oduun nu bira geettee jirti. Takkaan quba qabna eessattuu nu jalaan baatanii isin akka waan lafa guuttanii abbichuu ati gootummaan isaa maayini Oromoo hojjeessuudha. Mee gootummaa namicha kanaa natti hima. Osoo namichi kun Tigraay dhahee Tigraay cabse ani mataan kiyyeessa waliin dhaabadha. Dhugaa rabbiititti. Osoo Abiyyiin Ahmad mootummaa Tigraay irratti ijjannoo fudhatee mootummaa Tigraay caccabse jegnaa jechuun gaafsani. Jegnummaan uummata akka qullaa irratti qabeenya Oromoo zarafuu Oromoo namni kun amma luuyni akka isaan jiru gootan jedhinaani wasa kanamichi gootummaa takkan qabu. Gootummaa osoo qabaatee uummata Tigraay filannoo geggeessuudhaaf haala mijeesse kana cal jedhee ilaalaa jira. Luuyina jechuudha. Luuyina nama kilaashii takka qabutti hin dubbatu Abiyyi. Likkii isa beeyna dhugaa. Waliin guddanne moo akkam? Likkii isaa beeka. Wajjiin ilkee buqqisne yarra. Wajjiin ilkee buqqifne dalagaa isaa guutuu beeka duraan. Akkaataa inni keessa ture. Reediyoo baatee fiiguu malee. Reediyoo tashakkaamii dabara Abiyyi. Kana jabaa gootanii jegnaa. Abbichuu jegnaa. Ededessa. Qimaa taami.
Niftaamochi naachoo naante. Jegninnatiin isaa maayin? Jawaar hidhee Oromoo harka qullaa jirtu kumaatamaan daaraa godhee fixee goota jettaniis farsitaniis hin salfattaniis. Gootummaa nama kilaashii takka qabutti hin dubbatu dhugaa isinitti himaan. Nama kilaashii takka harkaa qabu Abiyyiin Ahmad hafuura ittiin baafatu jedhee hafuura sibiilii uffatee deemaa bara. Kanaafi dafaatii faffacaasaa nama 9,000 an barbaadu naa dhiyeessa. Haasaa kiyyattiin seenaa nama 9,000 naa fidaa dafa. 9,000 zaxanshii. Mootummaan Tigraay Abiyyi dhukkee irraa kaasuuf qophoo xumuree jira. Inni ammoo ummata Oromoo zarafaa jira. Birrii Oromoo irraa haratee dheessuudhaaf qophaa'ee jira innis. Gara inni itti dheessuu heddu isinitti himuudhaaf nama 9,000 barbaannu. Tigraay Abiyyi Itoophiyaa keessaa dhukkee itti kaastee baasuudhaaf qophoo xumurtee jirti waan maraan. Karaa waraanaatiin daangaa Eertiraa irratti waraana xamaddee jirti. Daangaa naannoo Amaaraa irratti waraana xamaddee jirti. Iddoo maratti mishigiin ijaaramee jira. Abiyyiitti juujuuyii bichaa dhageettanii argitan torbee 2-3 booda bum 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 qaama callisaniitu uummata Oromoo Abiyyiin boksiin kaan asiin dha'ee hin jiru wanni akkasii yeroo gabaabduu keessatti eeggadha waan Tigraay dalaguuf teessu yaaboo. Tigraay fiifaa jennee dura irra kenne nuti. Tigraay jechuun gadhee akka Abiyyi sodaattuu harka ofiitiin guddifte tana jalatti hin bultu. Dhukkee irraa kaaftee Oromiyaa keessaa baastee ummata Oromoollee bilisa baasuudhaaf qophoo xumuree jira Tigraay. Mootummaan Tigraay ummata Oromootis bilisa baasuudhaaf qophoo xumuree jira. Tigraay fiifaa. እናንተ ጋር እንቆማለን። የትግራይ ህዝብ ሃይዞ እስከ መጨረሻ ታግሉ። የኛም እናንተ ጋር እንቆማለን። በቃ ናይ ነቅ አብይ ጋር ዱኬራ ካፍና ትግራይ ማን ብቻን ቡም አይተቲያለው አብይን እሱዳ ፋለም ጀሰ ጅራ ነመ ኩማ ሰገል በርባደ ኩማ ሰገል ናፊዳ ዋን አጃይባ ሲኒቲሙ ደማ ሞቱማ ትግራይ ራ ዋን አጃይባ ተዋሳማ ጅራ ሎላ ቆቋውዳፍ ፊለኖ ጀዳኒ ድራማ ረደለገኒ ወቲ አብይን ሎኮፍቶሪ ኢሳታ ፈረንሳ ራቺ ገልቸሰኒን ቤተኒሚ ጠያራ አከና ኩዳ ሰዴቲ ወይ ፈረንሳ ራ ገልቼ በር ሰን halkan takkan gadduchiti mootummaan Tigraay halkan takkatti irraa gafuudha xayyaara inni waraana meeshaa lolaa ka inni China irraa fudhate san halkan takkattiin gadi buusa mootummaan Tigraay halkan takka lafatti 18 san irraa geggeessinaan meeshaa waraanaa takkan jiru Itoophiyaa keessa dhumate gaafa inni asiin bet jedhee gara China kan achi fiigee meeshaa kadhatee as deebi'u Tigraay hudduu isaa keessa dhukkee itti kaastee ila akkuma mangistuu san hudduu isaa keessa qaxaqattee essa baakesit imbaatu dheessiteellee qabamtee jirta bakki inni itti baqachuu edu ammoo oduun nu bira ga'ee jira oduu kana isinitti himuudhaaf 9,000 nama 9,000 barbaada nama 9,000 isin reefuu nama 700 700 maal go'a nama 700 irratti jara nama amma qalbii bira tarree jira gizeen qalbii taree jira ani ka isiniin jedhe nama 9,000 isin haqammaatitti mee maal fiddan nama 700 namni 700 irratti naasawan dhugaa jiritti baal waan ajaa'ibaati yer waan finnee dhufneetu waan qimamiidha qimamii aynat bayya aynatiin beektanii asiin gosa gosaan jechuudha akkasi mootummaan Tigraay Agostiin kun dhufee bar filannoon ji'a kana keessa gaggeeffama bar ji'a 8ffaa Abiyyiin Ahmad birrii uummata Oromoo irraa walitti qabatee dheessaa jira bakki inni itti dheessuu hedduu oduun nu bira geettee jirti mootummaan Tigraay waraana isaa daangaa guuturratti sallabsiisee jira karaa Eertiraatiin yoo waraanni Eertiraa ka dhufu taate saniifis qophoo gara naannoo Amaaraatiin gara maraanuu qophoo mishigii ijaaranii wakka maratti meeshaa xayyaara gadiin buusan ka lokoftorii isaa gadiin buusu iddoo maratti qophaa'ee zat jimjimii gurra qofa qabachuudha isin namoonni isin hafe akkana gurra keessan qabattanii tuksii dhagaa uffachuu qofa dum bum 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 namni Oromoo gana yoomuun milkaa'u na dhageeffadhu torbee 3 booddee jedha Itoophiyaa mara keessaa ila bum bum Biraanuu Juulaa bum 4 kiiloo bum Masaraa bum muluun isaa kanaa dhukkeen irraa kaa Oromoo isinii fakkaata kabira dhaabattanii akkatti ol dhiittanii alaabaa isaa irraa mulqitanii alaabaa Oromoo bakka isiin jirtu maratti ganda keessa deemtanii haayxanii balleessitan Oromoo miskiina baga rabbi isiniire itti taphadha yaa Oromoo miskiina itti taphadha akka feetan godha dhidhiita kaballaa kaan hiitanii amma maaltu isin hafeeshi lubbuu teessan qofa
mootummaa nafxanyaatiif Tigraay tarakkabu qofatu sinafe Oromoo guutumaan guututti fixxanii jirtan. Oromoo dhukkee irraa kaaftanii jirtan. Ilmaan Oromoo guutumatti balleessitanii jirtan. Sheera godhii nama 10,000 fidi dafi. 10,000 nama 10,000 yoon seeniin hin dubbadhu. Mistira isinitti himu heddu san karaa Abiyyiin deemu heddu san boota Abiyyiin itti baqachuu hedu akkamitti baqachuu heda eessatti baqachuu heda guyyaa kam baqachuu heda mallaqa akkamitti wali guuraa jira birrii guuru kana eessatti ergaa jira. Booza bar waan ajaa'ibaatu jira bar waan ajaa'ibaa. Namichi kun ani isinitti himee jira. Biyya san bulchuu dandeettii hin qabu. Isinitti himamoo isinitti himine. Yaa Oromoo ati kaleessallee miskiina harka qullaa lolta. Warri ati poolisiidha jettee lafa kaatte. Caffee Oromiyaati ati jettee lafa kaatte. Kaleessa waa'ee boqqolloo haasaa oolan. Akkamitti abaa'oo balleessina jedhanii haasaa oolan. Akkam goonee Daawud Ibsaa mana hidhaa keessa galchina jedhanii haasaa oolan. Akkam goonee guutumaan guututti alaabaa abaa'oo tana Oromiyaa keessaa baafnee balleessina jedhanii kanarra mari'ataa oole caffeen isin qabdan. Bitaman isaan hundi isaanii mallaqaan bitamanii. Kanaafuu maali falli takkatti jira. Falli takkatti hin jirtu sun eenyuun harka jirti? Mootummaa Tigraay harka jirti. Oromoo harka osoo hin jiraan. Mootummaa Tigraaytu harkaa qaba falasan. Mootummaan Tigraay falasan isatu harkaa qaba. Filannoo geggeessaa jira. Yookaan Abiyyi yookaan Tigraay. Oromoo bara amma Abiyyiin cabse bar. Oromoo butuchee dhukkee irraa kaasee bar. Oromoon garuu harkan kennatu. Oromoon osoo balaa rabbii bu'ee harkan kennatu. Oromoo ka cabse xilaataa miti beeka. Oromoo ka cabse aduwwii Oromoo badhee dhufeetii miti. Oromoo ka cabse mootummaa naannoo Oromiyaati. Oromoo ka cabse mootummaa naannoo Oromiyaati. Oromoo ka cabse warruma Oromoo ta'ee bakka bu'ee Oromoo hoogganuutu Oromoo cabse malee Oromoo alaa dhufee xilaanii takkaa cabsee hin beeku. Takkaa xilaanii alaa dhufee cabsee hin beeku. Seenama himuudha isin bara mara. Oromoon bara mara seenama himaa bara. Bara kanallee akkana cabne 1999 illee akkana cabne 1994 akkana cabne kuni nun barbaachisu amma booda maal godhuudha amma garaa keenya sabbataan hidhannee jirra amma. Oromoon amma garaa sabbataan hidhateera kutatee jira. Abiyyiin kufuudhaaf waan mana xumuree dheessuudhaafis haala mijeeffatee iddoo itti baqatus qopheeffatee jira. Iddoo inni itti baqate tana isinitti himuudhaaf nama 15,000 20,000 30,000 naa dhiyeessuu qabdan. Nama 30,000 dhiyeessuu qabdan. 30,000 sheer gootanii akka mootummaa addunyaa tokkotti namni 30,000 na daawwachuu qabarra. Maaliif waraqaa waliin isinitti argisiifna. Kachaappaan dhayaamin nu bira ga'e. Akkaataa itti Abiyyiin baqachuu hedu, akkaataa inni itti dhiyeessuu hedu, eessatti dhiyeessuu heda, gaafni inni dhiyeessuu hedu gaafa kami, gaafa mootummaan Tigraay filannoo takka jedhee darbeerraa ka'ee baqachuu heda. Isinii gala. Waan tokko yaadattanii jiran. Fulbaana 30 booda Itoophiyaa keessa mootummaan hin jiru takka yaadattanii. Wanni sun dhugaadha. Wanni suni dhugaadha. Mootummaan hin jiru itti amanee jira. Abiyyiin jalqaba mataa isaatii illee hin beeka. Seera biyyattii keessattis hin beeka. Kanaaf falli tokko kana baasu maali? Fulbaana 30 san ummata isaan dorgomu guutuu caccabsee butuchee akkanatti cicciree akka shunkurtiititti mana hidhaatitti guuruudha. Maaltu isaan dorgomaree fulbaana 30? Mee namni isaan dorgomu jira fulbaana 30? Mooyannee jirraa filannoo mooyannee jechuudha barjarree moo fulbaana 30? Namni jaraan dorgomu hin jiru ka. Eenyutu isaaniin dorgoma? Sila mana hidhaa keessa teettee filannoo dorgomtaati. Waajjiraan qabdu akkami filannoo dorgomta? Mallaqaan qabdu akkami filannoo dorgomta? Birri isaan qaban har'a mee ilaali. Tokkoffaa waajjira OMN hin uggure. Lammaffaa gaazexanyoota OMN hin uggure. Jawaar Muhammad akkasi, Baqqalaa Garbaa akkasi. Har'a guutumaan guututti akkaawontii isaanii kan birri isaan ittiin galuuf guutumaan guututti harkaa ugguree jira. Birrii baafachuu hin danda'u. Maatiin isaanii birrii baafachuu hin danda'an. Warri hidhaa keessa jiru birrii baafachuu hin danda'an. Warri kun waan amma deebisanii rakkoo meeqa jira? Mee ilaala. Mootummaan kuni mee maaliif OMN ugguruu danda'e? Maaliif meeshaa OMN saamuu danda'e? Hattuudha ka. Isinii gala. Waa tokkotu jira amma wanni mistiraa waan isinitti himamne jira. Mistira jira. Abiyyi kuffisuudhaaf wanni marti xumuramee jira. Ummanni Oromoolee qophoo xumuree jira. Birriin biyya alaa irraa Abiyyiidhaaf galu guutumaan guututti zeero. Saantibiin takka hin jiru. Mallayni inni biyya alaa irraa argatu guutumaan guututti irraa dhaabsifnee jira. Hin dhaabsifna kana caalaa hin dhaabsifna.
amma inni maaliif akkana godhaa jira beektani? Ummanni kenna ummanni biyyaa dhaamsi an ummata biyyaatiif qabu. Mootummaan kuni qabeenyatu barbadaaya jedhee iddoo garagaraa keessatti birrii ummata irra gadi kaayaa jira. Miliyeena 100, miliyeena 20, miliyeena 30, miliyeena 40, miliyeena 15, miliyeena 900 wayi 400 wayi waan akkanaa kana ummata irra kakkaa'u jira. Ummanni maal godhuu qaba? Birrii wayituu hin qabnu jechuu qaba. Eessaa fuunee kafalla? Mallaqa kana eessaa fuunee sitti kennina nu? Nuti mana hin gubne, nuti mana hin diine, nama mana diige yoo argitan taate qabaa seera dhiyeessaa irraa kafaladha. Jechuu qaba ummanni gadi bahee gurra qabate mootummaan qabnu dhumne jechuu qaba jechuudha. Nama takkaaf lama osoo hin taane. Ummanni Itoophiyaa guutuun, ummanni Oromoon guutuun birrii kana kafaluu hin qabdan. Abiyyiin Ahmad birrii kana maaliif isinirraa guuraa jira beektani? Warra qabeenyi jalaa badeellee qabeenyaan ijaaruufi miti. Warra qabeenyi jalaa barbadaa'eefis qabeenyaan ijaaruufi miti. Mallaqa kana fudhatee iddoo ani isiniin jedhu sanitti baqachuudhaaf qophoo xumuree jira. Birrii miliyeena 100 bakka maraa walitti guuraa jira bara. Oromiyaa kutaa mara keessatti mallaqni guuramaa jira. Qabeenya barbadaa'e jedhanii birrii miliyeena 100 miliyeena 20 miliyeena 30 900 800 400 akkana kaame Oromiyaa kutaa 11 guutuu isaarra. Mallaqa kana maal godhu beektanii? Walitti qabee bakka namni isiniin jedhu kanatti ergaa jira. Baqachuudhaaf qophoo xumuraa jira barin. Ijoolleen takka abbichuu koo jedhaa jiran. Inni baqachuudhaaf mallaqa ummata irraa sassaabee biyya biritti ergaa jira. Mallaqa bar ummata sanii wayiin ijaaraa hin jiru. Ummata sanii manaan ijaaraa hin jiru. Qabeenya barbadaa'ee bakka buusaa hin jiru. Birrii fudhatee dheessuudhaaf deemaa jira. Mallaqa kana fuudhee biyya keessaa baasuuf deemaa jira. Iddoo itti baqachuu jedhu sanitti. Iddoon inni itti baqachuu jedhu waraqaa ragaa waliin seeraan chaappaadhaan wanni marti nu bira ga'ee jira jechuudha. Gadi isinii baasuu dandeenya. Guyyaan isaa gaafa ga'e gadi isinii baafna. Amma ammoo tana haanuu beeytaniif ummanni Oromoo. Abiyyiin Ahmad biyya bulchuuf osoo hin taane biyya san irraa baqachuudhaaf gaafa filannoo mootummaan Tigraay kaardii darbe qofa guyyaa eeggata. Gaafa sanirraa akkuma mangistuu kama inni taayyeefaa badhetti gatee, Shimallis Abdiisaa badhetti gatee, Biraanuu Naggaa badhetti gatee, Leencoo Baatii badhetti gatee bakkaan isiniin jedhe kanaan bahu qofa agartan jechuudha. Isinii galame. Tana malee carraa biraan qabu biyya san keessatti ummata Oromoo 60 addii kanarra jiru. Badii tokkollee kan qabne. Namni marti jarana siyaasa keessa hin jiru. Namni marti polotikaa keessa hin jiru. Oromoo mata'uu keetiif birrii kafali. Oromoo mata'uu keetiif birrii 10,000 as kenni. Oromoo mata'uu keetiif birrii 20,000 as kenni. Oromoo mata'uu keetiif birrii 50,000 as kenni. Oromoo mata'uu keetiif birrii 100,000 as kenni. Mee kun akkamitti ta'a jaran? Fakkeenyaaf ani paartii tokko daggafaa jiru saniif na arrabsitan. Kafaa odhaa jettan kun kafaa o jedhaanii jirta. Kaanin ammoo abaa o jedhaa jirta. Namni siyaasama kana keessa hin jirre hooshi miskiina ka dalagatee bulu ka waan nyaatu hin qabne ka lukkuu gabayaa baasee gurguratee waan garatti waa godhatu hunatu ka killee lukkuu gabaa baasee gurguratee waa galfatu ka shunkurtii ofii gurguratee manatti galu namni akkanaa kun akkamitti birrii kafaluu qaba jettanis. Mee mootummaan kuni mootummaa akkamitti jettanii ilaaltanis akka keessanitti ana na dhiisaase. Nama siyaasa keessa jiru fakkeenyaaf manni caccabee jira. Manni gubatee jira. Mana gubatee kana abbaa gubeen beeku mootummaan kun. Garuu maaliif ummata Oromoo guutuu walitti qabee birrii miliyeena 100 sirra gadi kaa'e atis kafale. Eessaa fuudhee kafala manni birrii? Eessaa fuudhee manni Itoophiyaa hiyyeessa? Birrii 20,000 eessaa fuudhee kafala? Birrii 10,000 eessaa fuudhee kafala ummanni kana gadi bahee jechuu qaba. Mana hidhaatitti guuruu qaba. Mana birrii kafaluu hin qabu man sila akkam godha eessaa kafala namni? Walii galtee isin barbaachisa ummanni kenna. Tokkummaa isin barbaachisa ummanni kenna. Mallaqa kanan kafalina. Wanni fedhe haa galu. Akka barbaadetti guuree mana hidhaatitti isin haa guuru. Sila akkam isin godha mana hidhaa keessatti beelaan isin fixamoo isin rashana. Ganuma muluu zaalimaa namichi zaalima garuu zaalimummaa isaa hin beeyna. Akka inni jaddaal taatee hin beeyna. Akka inni fir'aawna taatee hin beeyna. Garuu mallaquma kana eessaa fuutanii kafaltaneshi. Dhiisi ati. Mallaquma kana ummanni kun eessaa fuudhee kafala. Birrii kana muluu irra gadi kaa'ee dirqamaan kafala. Namni har'a nama waan nyaatee buluu hin qabne jira Itoophiyaa keessatti. Nama akkuma Jawaar Mohammad jedhe yoo ati waa nyaattee jettuun kaleessa qursii nyaadhe siin jedhu jira. Mee ummanni akkanaa kun birrii 10,000 15,000 20,000 30,000 inni irra gaggaa'e kan akkamitti kafaluu danda'a? Mee kan akkam jettan isin Oromoo? Akkamitti ilaaltan waan kana jedhan isin? Mee akka nama tokkootitti bakka bu'aa waan kana laala.
birrii kana ummanni kun akkami kafaluu qaba ummanni oromoo waan kanarratti maal gochuu qaba waan jedhu itti mari'atamuu qaba warri biyyaas taa'ee mari'achuu qaba jarana kun safuudha mootummaan kun akkuma isiniin jedhe gaafa guyyaa filannoo mootummaan Tigraay oromoo dhiisati oromoo miskiinaan qaraa isin beekaa bara isin miskiinummaan teessan waa takka qofa gisee mara isin maal jettan beeytanii bilisummaa harkuma qullaa finnaa dhagama faa qabannee dullama faa qabannee gadi yaanee bilisoomna jettan isin kun hin ta'u jaran oromoo kanumatti rakkoo isin fideera isin san booda maal jettan bara laakkoo jettan bara 19 akkas taane bara 2014 akkas taane bara 1974 akkas taane kun hin barbaachisu kanallee dhiisaa nurraa amma booda isin taariin isin himtan harka qullaa qabsooftanii hin jiidan san booda bara dhufu mootummaa dhufu san irra seenaa himtan sunis gaafa dhufu hayyuu keessan isinirraa fuudhee hidhee bara san keessallee seenaa himtan amma seenaa bara meeqaa himaa jirtan 1991 1990 maarre 70 maarre 80 maarre amma seenaa bara 2020 tartan kanallee gulana seenaaf ol kaattan ayyee mootummaan kun hin jiga mootummaan kun hin jiga abiyyiin hin jiga akka marattu gaafa namichi kun jige hoo seenaa bara 2020 hagar of duuba deebine tan ammallee achi booda hoo biyyatti galtan fakkeenyaa fi iskeel gabbisaa ittaanaa haftee jarri kun biyyatti galanii biyyi nagaa ta'e kottaa galaa isiniin jedhaa mootummaan dhufuun taal kottu galeetillee kottu gale hin galtaa gaafa kaani akkana diqqoo achisi oofee achisi dha'ee biyya qabatee taragagga'ee jennaan isirbeet ati qalas qabsoon keessa maali dullaa qabattanii ba'uudha kuni qabsoo miti jarana kuni qalladuudha waggaa 90tti rakkoodha kun waliigalatti qabsoo oromoo qabsoo bifa garagaraatiin oofuu qabna nuti abiyyiin ima kufa garuu qabsoo dabreerraa waa barachuun oromoof gaariidha jaran wallaahi ani waa takka isin himaa yoo rabbiin isin agarsiisa mootummaan Tigraay Abiyyi Ahmad irraa dhukkee kaasee Abiyyi Ahmad Itoophiyaa keessaa hin baafne ana tuftoo tufee deebisee arraabaan yoo mootummaan Tigraay Abiyyi ari'ee Itoophiyaa hin baafne tufeetini deebisee arraabaan rabbiin isin agarsiisa maal jedhe gurbaan kun naan jedhi an abdii oromoo irraan qabu irrallee taanaan oromoon gootummaa hin qabaa garuu ati osoo poolisiin keessi ajjeesu osoo liyyuu hayliin keessi ajjeesu osoo mootummaan keessi ajjeesu biyya sanii ummata keetii waa gochuu hin dandeettu garuu mootummaan Tigraay Abiyyi Ahmad mootummaan Tigraay yoo Itoophiyaa keessaa fonqolchee dhukkee irraa kaasee akka mangistuu sanitti san ari'in ani tuftooti ya deebisee tufe deebisee arraaba dhugaa isinitti maan deebisee tuftooti ya deebisee arraaba yoo mootummaan Tigraay Abiyyi Ahmad irraa dhukkee kaasee nama miiliyeena 100 itti fixeetiniin Abiyyi ari'a malee Tigraay harkan kennu walumaan arguuf teenna kanaaf oromoolleen isin rakkoon keessan maali beeytanii oromoo mootummaa keessan rakkoo qaba mootummaan naannoo oromiyaa homa takka oromoon dubbatu poolisiin oromiyaa homa takka oromoon dubbatu mee har'a osoo dubbatanii mallaquma amma mootummaan kun ummata irra gadi kaa'e kana isinii dubbatan sila kafalaa malee namni hin kafalinaa isiniin jedhaa jira hin jiru isin yoo poolisiin isin waliin hin dhaabanne maal goota harka qullaa yoo mootummaan keessirraa waan dubbanne ati maal gochuu dandeessa homa takka gochuu hin dandeettu fakkeenya Daawud Ibsaa fudhadha waggaa meeqa oromoo tanaaf qabsaa'aa ture waggaa 20 meeqa yaaki har'a kunoo meeshaa inni qabu guutuu mana isaa guutuu marsanii fattashanii waan inni qabu meeshaa elektirikoo waan jiru bala irraa jim godhanii bira taa'aa jiran yookaan mana hidhaa galchuun mala yookaan achi bira taa'uun mala mee salphinni kana caale maaltu jira oromoo salphinnummaan kana caale maaltu jira kanaafi abdiin keenya takkattiin nu qabnu mootummaa Tigraay qofa maaliifi abiyyiin akkuma isin amma Facebook irra barreessaa jirtan amaarifi kutaa tokkorraa jalqabu jedhaa jira bar mangistutu nu deebi'e bar abiyyiin mililikii mat deebi'e jiran mililikii matos deebi'e carraan isin qabdan takkattiin ummanni Tigraay kun abiyyi irratti hirmijjaa fudhatee abiyyi buqqisu oromoon akkuma isin argitan kanatti tumamnee jirra caccabnee jirra hayyoonni keenya nurraa hidhamanii jiran mataa nu cabse namichi mataa nu cabse bar Acaaluu ajjeesee Jawaaridhe mataa nu cabse kanarraanuu oromoon taasifaan muranne taaggalaa jira oromoon ammas hin mo'ata abbaan fedhe ummata oromoo mo'achuu hin danda'u homa takka dhugaa isinitti himaan mootummaan fedhe itti fakkaata garuu lagiseef itti fakkaata malee abiyyiin isumaa dheessee biyyaa baqate ergitan bootaa inni itti baqachuu hedu guutuu isinii maxxansina iddoo inni itti dheessuu hedu jechuudha lafa kaayatee waan mara qopheessee mallaqas biyya keessaa gara biyya birii saamuu jammaree jira isinii galaami kanaafi mootummaan Tigraay Abiyyi caalaa oromoodhaaf gaariidha abiyyi caalaa oromoof bareedaadha tokkoffaa mootummaan Tigraay
Amaariif amma jarri kutaa tokkorraa jalqaban jedhan kana nurraa kaase. Lammata seenaa keenya harka muraa harma muraanoolee calii calanqoo ka amma abiyyiin tirrikti histiriidha. Bara 2013 keessa akka seenaan sun guutumaan guututti haqamu irratti dalagamaa jira. Bara dhufu kanatti jechuudha 2012 kana fidnee 13 yoo seennu waa'ee calii calanqoo san irrattis ammas deebisanii uummata Arsii fixuudhaaf deemaa jiran. Uummata Arsii fixuudhaaf deemaa jira abiyyi. Kanaafuyyuu carraan uummanni Oromoo qabu takkattiin mootummaa Tigraay. Mootummaa Tigraay qofa. Nuti hin qabsoofna garuu hin hidhamna hin duuna uf duuban deebinu. Hin mooyannaa rakkoodha. Har'a namichi kuni akka malee nu miidhuuf qophaa'ee dhufe. Akka malee jarana abiyyiin bofa afaa jalaati. Abiyyiin bofa afaa jalaati. Oromoo dhukkee irraa kaasuudha. Oromoo dhukkee irraa kaasuudha. Tokko tokko ka Oromummaa fi hin beeyne barra. Ka isa waliin kolfee as jedhu jira. Yaa akii nuti maal abiyyi rakkoo irraa hin qabnu barra. Mee namnummaan Amaariif kutaa tokko haa ta'u jedhu. Kuni Oromummaa maayyuu akkamitti ilaaltan isin? Amaariif kutaa tokkorraa jalqabuu qaba yoo mootummaan kun jedhu zamanni Dargii, zamanni Haile Sillaasee, zamanni Mangistuu sun deebi'ee lafa dhufe jechuu, lafa qabate jechuu. Gulana hoo amantii irrattis akkasuma dhiibbaan isin dhufa. Warroonni amantii qabdanii callisanii teettanis gaafa rakkoon kun isin bira ga'e. Hizuu liqaqanyi hin dalagu kun. Ammuma uummata wajji kaatanii falmachuu qabdan dhugaa isinitti hima. Afaan Oromoo kutaa tokkorraa jalqabe jechuun Mangistuun deebi'ee jechuu. Mililik deebi'ee jechuu Haile Sillaaseen deebi'ee jechuu. Sheekoleen teenna cal jettanii amma uummata keenya hidhame ilaalaa jirtan. Mootummaan kun uummata keenyarra mallaqa kana ga'u kana gadi kaayee callistanii ilaalaa jirtan. Gaafa inni waa'ee amantiitiin isin dhufe hoo maal ta'uu edda? Qabaa ganna dhiisaan hin dalagu. Har'uma bareeddi wanni martuu har'uma kana uf beekaa ka'a. Uummata kakaasa. Jaarsoleen biyyaa yookaan ammoo mootummaa kana dura dhaabadha akka jaarsa tokkootitti akka sheeka tokkootitti akka nama biyya tokko bulchuutitti ummata muslimaa sochoosuu tokkootitti mootummaa kana dura dhaabattanii falmachuu qabdan. Badii maal qabaa hiyyeessi 10 kafala. Badii maal qabaa hiyyeessi 20 kafala. Abbaan fedhee waan fedhee yoo balleesse nama miseensa paartii tokko keessa hin jirre ol ka'ii birrii kana kafali jechuun ummata Oromoo guutumaan guututti ajjeesuudha. Oromoo guutumaan guututti inkiti godhanii bulleessuudha. Wallaahi waa takka isin himaan. Abiyyiin mallaqa kana guurate taanaan mallaqa amma itti buufame kana ummata Oromoo irraa guurate taanaan inuma salphanne bakka. Inuma salphanne millim jennee salphanne. Ina kana caala salphinni hin jiru. Abbaa fedhe dhufee birrii 10,000 lafa kaayee yoo siin jedhe salphattee jirtaati. Duutee jirta wanni kana olii eeydu hin jiru. Sanii olitti wanni eeydu hin jiru. Inte kuni tokkoffaa safuudha. Ka'aatiniin dubbadha. Ulamaa'ootiin teenna dubbadha. Sheekoleen teenna dubbadha. Gizeen callisan taree jira. Wallaahi billaahi taree jira. Waan biyya keessa dalagamaa jiru isin tunu caala arga. Waan biyya keessa deemaa jiru isin tunu caala beeka. Garuu ufii keessi jedhi falmadhu. Rakkoon irra uummata Oromoo irra deemaa jiru kun borsirra dhufuu damala. Namichi kuni waan mara tartiibumaan sirreeffataa deemaa jira. Tartiibumaan. Arrabee laalika. Ummata abaa'oo harka maree jira. Daawud Ibsaa mana hidhaa gallaan. Ofiidazeen. Maraaraan guddinaa waajjirri isaa tokkochi nafne. Waajjirri abaa'oo fi waajjirri kafaa'oo guutumaan guututti mixii godhanii balleessan barbadeessanii. Namni abiyyiidhaan filannoo dorgomuuf taa'u tokko illee hin jiru. Filannoon Itoophiyaa keessatti geggeeffamu tokkos hin jiru. Nutis yoo ka biyya qabannu taate akkuma abiyyi kana goonee biyya san bulchuu qabna. Oromoo jabaadhu. Gowwaa hin ta'inaa isin. Inni har'a nu butuchee filannoodhaan alatti osoo kaartiin takka hin darbamne Itoophiyaa bulchuu deemaa jira bara. Haga rabbi lubbuu isaa kaa'e waggaa 10 bulchee, 15 bulchee, 20 bulchee, 30 bulchee, 40 bulchee, 50 bulchee, waggaa 3 bulchee, waggaa 2 tanarratti irraa dhumattee inni karaan ittiin isin bulchuu edu karaa Ahmuuziitii fi karaa Kilaashii qofa. Karaa qawwee qofaan isin bulchuuf amanee murteessee taa'aa jira. Mootummaan Tigraay jabaatee yoo dhukkee irraan kaasin Oromoon harka qullaa homaa godhuu hin danda'u. Poolisii yoon waliin hin dhaabatin taaggalee akkam godha qeerroon. Taaggalee akkam godha qeerroon. Harka qullaa jira ka. Tokkosuu hin danda'u. Yoo ati mataa gadi baafattu mormadhaanii lafa si dabarsan. Kuni badaadha jiran. Kuni waan badaadha. Kanaafi adaraa waan bada dalagamaa jira. Waan baay'ee suukaneessa dalagamaa jira. Akkuma isin argitan san Baqqalaa Garbaa maatii isaa guutumaan guututti akkaawuntiin isaanii uguramee ijoollee isaanii tabarattu. Birrii takka baafachuu danda'an jiran akkaawuntii irra. Birrii takkatti wallaahi waan ajaa'ibaati namichi badaadha. Iddoo maratti akkasi. Birrii isaanii akkaawuntii irraa baasuu hin dandeenye gaazexanyoota OMN ilaala akkasi. Miidiyaa OMN qabeenya isaa guutuu uguran.
mallaqa sanuu zarafee fi zarafnee wanni beekamu jiru mee laala waan kana ga'u dalagamaa jira kanarratti ani cal jedhee manni akkanan laalu kun Itoophiyaan jarri deebisuu barbaadan tun Itoophiyaa tami jedha bar ani kanan na dhibe bar warra nu falmaa jirraa miti anan akka kiyyatti wanni kun sirri jedhee falmaa jira Oromoo ta'uu kiyyaaf garuu Shimallis Abdiisaa ta'ee caffeen Oromiyaa waan biraa haasa'an isa maali sila kuni maali qaayidaan akkanaa jiran poolisiin Oromiyaa waan biraa haasa'a sirni kun jaraa ta'ee nu akkamiin nu ta'uu dhabeedhaaran sirnummaan amma caffeen Oromiyaa akkanatti waan kana sirrii dalagaa jira biyyiin moo haganuma muluu numa sodaatan itti dhufnee agarraa yeroon addaan baasti wanni marti amma faallaa gaggalabbaxamee jira akkanatti gaggalabbaxamee jira walii galatti abiyyiin baqachuudhaaf mallaqa sassaabeetiniin biyya san keessaa dheessuudhaaf qophoo xumuree jira gara baduuts qopheeffatee jira birris biyya keessaa baasaa jira kanaafi ummanni Oromoo aga dandeettaniin qabsoo keessan finiinsa keessattuu diyaaspooraan ijoolleen biyya firiidamii Ameerikaa Awurooppaa biyya garagaraa keessa jirtan hiriira jabeessa sagalee keessan sirriitti dhageessisa maaliifi diqqoollee taatu karaa addunyaa kanaan dhiibbaa irratti godhuu qabna namicha kana karaa mallaqaatiin dhiibbaa irratti godhuu qabna kaganaan dura dalagames baay'ee bareedaadha ammas itti fufuu qabna haga ummanni keenna warri hidhaa jiru kun hidhaa ba'utti qabsoon keenna daran cimuu qaba warri ala jiru yoo warri biyya keessatti illee ko ulfaatu ta'e nuti warri biyya alaa jirru uf duuba deebi'uu hin qabnu yookaan osomaanuu akkanatti taggallu qabsaayaa wayii jaruma keessa rabbiin as fiduu danda'a hin beekamu kanaaf jabaadhaa kanumaa wanni isinii naasa'uu barbaanne tamistira taanii ammoo isinii maxxansinaa abiyyiin baqachuudhaaf maal akka jiru maalitti akka inni jiru waa baay'eetu nu harka ga'ee kana suuta walitti deebinaa amma ammoo wanni isiniin jechuu barbaannu tanumaa galatoomaa ulfaadhaa yaanni keenya karraa kana fakkaata yeroo biraa waan haarawaa qabannee walitti deebinaa kanaaf galatoomaa warri sheerii gootanis warri sheerii hin godhinis galanni keessanii gabrummaa haa ta'u warra sheerii hin godhinii warra sheerii gootan bilisummaa isinii hawwinaa warra sheerii godhuu diddan isin gizee maraa ergamtuudha mallaquma isin harka kaanii isin erganii anis gaafa aangoo qabadhe tokko akkasuma jechuu bar gaafa akka tasaa ta'ee carraa biyya bulchuu argadhe birrima isin kenne isin ergadha waan ta'eef akkasii kalas galatoomaa guyyaa gaarii keessa oolaa injifannoon ka ummata Oromooti mootummaan diktaataraa hin kufa qabsaayaan itti fufa isiniin jenna tasfaa murinaa harkan kenninaa abiyyiin ka'ee baqachuudhaaf qophoo xumuree jira dheessuudhaaf qophoo xumuraa jira Qeerroo Media Network subscribe share like nu godhaa galatoo